si wajjin turra jechuudha egaa sagantaa kan wajjin turra daawwadhaas ninjecha egaa guyyaa har'aatiif illee ijoowwan dubbii ajandaalee garaagaraa qabannee dhiyaannee jirra turtiin keessan nufaan haa ta'u jecha guyyaa har'aatiif ni maal qabannee yoone carraasii kenna. Egaa dura dinqisiifattoota guyyoodhaan dhiifamaa jechuu barbaadna iddoo sararaan dhiibbadhe natti fakkaata siniif deebisna garuu guyyoon sinuma jira. Egaa har'a waa'ee qabeenya guddaa Oromoon ammatti of harkaa qabu dhimma waraana bilisummaa Oromoo hin haasofna. Dhimmi guddaan ammatti Oromoon xiyyeeffannoo addaa kennuufii qabu tokko dhimma waraana bilisummaa Oromooti jedheeti kan inni yaadu. Gama kan biraatiin gochoonni hooda Oromiyaa keessatti biyyattii keessatti deddeebiidhaan dhagahamaa jiru. Ajjechaan suukanneessaan tibbana dhageenya kan ajandaa ijoo miidiyaalee hawaasaa ta'ee ture. Dhimmi ogeessa fayyaa hospitaala referaalaa naqamtee dargaggoo gammachuu moosisaa dhimma kana irrattis dubbana jedhee yaada. Haala biyyattii wal qabatee walumaa galatti maal qabna? Waan qabatama siyaasa Itoophiyaa hin haasofnaa. Siyaasa Itoophiyaa siyaasa waraanaa erga ta'ee ji'oota sagal illee hin dura erga waraanni actually lafa irratti eegalee ji'a sagalii malee waa waraana kana ammoo dinagdee Itoophiyaa miidhaa jira. Hojii dippiloomasii biyyaa michummaan Itoophiyaan biyyoota ollaa fi biyyoota lixaa wajjin qabdu miidhaa jira. Suni ajandaa ishuu guddaa ta'e irraa dubbatamaa jira. Sanaa fi waan miidiyaaleen jechaa jiran irratti naasofna jechuudha. Egaa dhumarrattis immoo yoo sa'aatii qabaannee dhimma siifanii waliinis wal qabatee olompikii Tookiyootti deemaa jiru wal qabatees waan isin biraan geenyu qabna. Egaa turtiin keessan faanaa ta'u jecha egaa akkuma jalqaba yoon ingidaati jettetti waraanni bilisummaa Oromoo keessumaayyuu gara lixaa fi kibbaa kanatti sosochii gurguddaa taasisaa akka ture yeroo baay'ee odeeffannoo hawaasa biraan gahaati jirra. Asin duras bakkeewwan lamaan kanneen qofa osoo hin taane gara Finfinneetti illee dhiyaachaa akka turan ibsa isaan baasanii argaa turre. Yeroo ammaa kana garuu odeeffannoo qabatamaa waraana bilisummaa Oromoo irraa bahu hangas marallee waan hin jiraanneef egaa kanaaf nuti illee sagantaa odeessaalee keessatti yeroo baay'ee dhimma kana haasa'uu irraa kan dhabne. Haa ta'uti garuu guyyaa kaleemmoo dheengadamatti fakkaata viidiyoon tokko gara naannoo kibbaa kana gara naannoo Gujiitii baheeti ture. Egaa viidiyoon kunis waraanni woboon yookaan jechuudha hawaasa konkolaataadhaan deemaati ture. Dhaabsanii hawaasa sana wajjin yeroo haasa'anii nuti mootummaatu shoror keessa nuun jedhe malee namuma isiniif qabsaa'uudhaaf daggalatti galee jechuudhaan egaa marii isaan hawaasa wajjin gochaa turan viidiyoon gabaabduun baatetti turte. Egaa yeroon kunis yeroo murteessaa waan ta'eef waa'ee woboorraa haasa'uu barbaadne jechuudha. Egaa viidiyoo wanni woboodhaa wal sochii woboodhaa wal qabatan kan of biraa qabnu gara duubaatti nu dhageessisee daawwattoota keenyatti mul'isuu jedheetanii abdadha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo amma uummanni bal'inaan akka irraa haasofnu dhimma barbaaduudha. Dhimma waa'ee isaallee bal'inaan dhaga'uu barbaaduudha dhimmi waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Haa ta'uti hanqinoonni tokko kanatti sila kaaftee hawaasa biratti of beeksisuun yeroo yerootti waan ta'aa jiru uummanni hubannoo akka argatu gochuu irratti hanqinoonni ni jiru. Kana gara boodaatti illee irra deebinee kaasuudhaaf ni dandeenya. Hundaa olitti waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo kabaja guddaa waraana argachuudhaaf qabudha jedheetanii kan inni yaadu. Sababni isaas yeroo burjaajiin garaagaraa uumamee turetti nuumti midhaan keenya illee yerootti hubannoo hin taane keessa buunee turretti uummanni Oromoo akkuma waliigalaatti qaama amma aangoo irra jiru kana na ceesisa jedhee amantaa guutuu irratti gatee yeroo turetti ija shakkiidhaan ilaaluudhaan bosonatti hafee rakkoo dararaa dhiibbaa hedduu dandamatee achi keessatti of ijaare keessuma lixaa fi kibba Oromiyaatti. Uummanni naannoo sana jirullee kabaja guddaa argachuu qaba jedheetan yaadu kanan yaadu gatii guddaa baaseera. Aarsaa guddaa kaffaleetu waraana kana tiksee akka deebisee waraanni kun of ijaaree ititee jabaatee humna Oromoo gaachana Oromoo ta'ee akka itti fufu keessatti uummannis hojii guddaa hojjeteera. Humni kunis qaamonni hooggansa irra turanis kabaja guddaa argachuudhaaf malu jedheetan kan yaadu. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii isaa keessatti injifannoowwan garaagaraa gonfateera jechuudhaaf nan danda'an. Injifannoowwan akka fakkeenyaatti eeraman keessa inni tokko jalqaba irratti Oromoon waraana kana irratti wal hubannoo tokko qabaataa hin turre. Barbaachisummaadhuma waraana kana irratti illee wal hubannoo tokko qabaataa hin turre. Darbee gam tokkotti maxxansan
qaban yookaan gam tokkotti qabanii ilaaluutu ture. Isaanis sochiin isaanii naannolee kibbaa fi lixa Oromiyaa qofarratti kan daanga'ee ture yeroodhaa fi amma burjaajiin sun hafeera jechuu nan danda'a. Burjaajii sana irra aanuu danda'eera waraanni bilisummaa Oromoo humnaan of ijaareera meeshaadhaan of ijaareera humna guddaa Oromoon itti abdatu ta'ee jira. Kutaalee Oromiyaa hunda keessatti babal'atee jira jechuudhaaf nan danda'a. Keessoo amma giddugala Oromiyaa kanneen akka Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa akkuma sila kaasuudhaaf yaalte gara Finfinneetti illee dhihaataa jira. Gara bahaatti babal'ateera, gara kaabaatti babal'ateera. Waraanni kun injifannoo guddaadha waraana bilisummaa Oromootiif jedheetanii kaasa. Hedduu galatoomii mee Abiraam sochiin woboo maal fakkaata waggootan keessumaa waggootan sadan darbanii biyyatti deebi'aasi akkuma yooneen haasa'e iddoowwan garaagaraatti sochii taasisaati ture garuu haaluma galaatti haala qabatamaan jiru maal fakkaatame? Odoo baay'ee irraan dubbatiin odoo viidiyoo kana gabaabsinee fudhannee walitti deebinee gaarii natti fakkaata. Akkamsi? Buntu? Nageen badaadha? Karaan akka? Eessaa dhufaartan? Moyyale? Hundinuu moyyale dhufa? Moyyale akka? Ni naguma? Rakkoo maanti karaara? Gama keenya gama waraana bilisummaa Oromootiin haga godina Gujii lixaa yookaan konyaa Gujii lixaa seentanitti rakkoon isin qaqqabe wanni namni isin sodaachise wanni namni isin doorsise wanni namni isin burjaajesse wanni namni maallaqa yookaan qarshii isin gaafate maaltu jira? Mootummaan shiftaan har'a biyya bulchu kuni kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo shiftaadhaan hin jedhaa ture. Shiftaa jechuun nama kaayoo hin qabne, nama heeraaf seera hin beekne, nama sagantaa siyaasaa hin qabne, uummata nagaa kan itti dhufe kamiyyuu kaan saame, qabeenya inni qabu saame, qabeenya irraa balleesse, lubbuu isaa ijjeese, nama nagaa ijjeese, kan qabeenyaa fi jiruu ilma namaatiin taphatu jechuudha shiftaa jechuudha. Nama kaayoo hin beekne, galma kana qaqqaba, galma kana ga'a. Kaayoon kiyya kana nama hin jenne, nama nagaa ijjeesu, kan nama nagaa lubbuu balleessu, qabeenya uummataatiin nama taphatu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu uummanni Oromoos isaaf ragaa kan bahu, sabootiin bicuun Oromiyaa keessa jirus kan isaaf ragaa bahu, hagargaatti woboon yookaan waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa tokko qabeenya uummataatii fi lubbuu uummataa, dhiiga uummata qulqulluurraa hagarraa harki waraanni bilisummaa Oromoo bilisaa jechuudha. Karaa kanatti qaamni waraanni bilisummaa Oromoo namni isin saamee beeku hin jirtani. Namni waraanni bilisummaa Oromoo maallaqa isin gaafatee beeku hin jirtani. Namni waraanni bilisummaa Oromoo isin sodaachisee doorsisee isin burjaajessee dhaanee hin jirtani. Hin jirtani jechuudha. Yoo fedha waaqaa teete aarsaa waraanni bilisummaa Oromoo kaffaleeni wareegama gootichi waraanni bilisummaa Oromoo isiniif jedhee baaseen yeroo gabaabdutti hambara gabrummaa kan isinirra jiru woboo isinirraa faccisiisaa fi qophii isaa xumuree jira jechuudha. Naannolee tokko tokkotti qophii xumuruu qofaa miti hojiirra oolchuu jalqabeera jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo dhangala'uu qabeenya keessanii kan dabaan dhangala'e lubbuu dabaan duutu hidhaa fi ajjeechaa malkamiyyuu irraa qophii isaa xumureera jechuudha. Shiftaa jechuun mootummaa biyya bulchu kana fakkeenya fudhadha. Shiftaa tokkoffaan Abiy Ahmed jechuu dandeenya. Kan uummata nagaa manarraa gubee fite, kan uummata nagaa hidhee ajjeesaa ture, kan qabeenya uummata nagaa saamsisaa ture, kan baafi galti uummata nagaatti yaaddoo taate shiftaa tokkoffaan mootummaa yookaan qaama biyya bulchu Abiy Ahmed jechuudha. Borullee hubadha. Nuti waraana bilisummaa Oromooti. Yoo isiniif jennee beelonnee dheebonnee gaafa arganne nyaanne gaafa dhabne hidda mukaa nyaanne gaafa arganne bineensa bosonaa ajjeefannee nyaanne gaafa dhabne immoo yoo agabuu bulle malee hagarraa dhiiga uummata nagaatii fi qabeenya uummata keenyaarra harki waraana bilisummaa Oromoo bilisaa jechuudha. Kanaafuu yeroo gabaabduutti iddoo rakkoo isin ta'e kamiyyuu isin duraan ni dhabamsiinya. Biyya keenya Oromiyaa dhuunfannee jirra. Uummata keenya Oromoo fi biyya keenya Oromiyaa yeroo gabaabduutti ni dhuunfanna. Mirga hiree murteeffannaa uummata keenyaa ni kabachiinna. Uummata keenya bilisummaa walabummaa fi hanga birmadummaa isaatti wajjin jirra. Qabsaa'uu jirra. Qabsoo xumuruu geennee jirra. Jajjabaadhaa fayyaa nuuf ta'a. Isin jaallanna jecha maqaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaatiin baay'ee isin jaallanna, isin mararfanna. Waaqaa gaditti sodaa eenyuun hin qabnu kan sodaannu rabbii gaditti kan jaallan kan sodaannu kan kabajinu isini uummata keenya nagaa qofaa jechuudha. Waaqayyo isin waliin haa jiraatu. Karaa deemtan qoree gufuu isin duraa qabne imala gaarii daandii nagaara nu deema isin jaallanna karaa nagaa nu deema.
Yetti deebi'aa bira. Kuni armadura waggoota sadii dura kan beeknu waraanni bilisummaa Oromoo kibbaa fi lixa Oromiyaa qofa keessochaa akka turedha kan dhaga'amaa turre. Akka yuuneen kaase waraanni kun amma kutaalee Oromiyaa baay'eetti babal'atee amma kutaan Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hin jirre jirachuuf illee ulfaataadha. Kuni amma unity gara kibbaa jirtu cibraa gara kibbaa Booranaa fi Guujii keessa socho'an keessaadha. Warri kun makiinaa dhaabanii hawaasa karaa geejjibaa jiranii yeroo waa'ee kaayyoo isaanii waraanni kun maqaa mootummaan kenneefiin akka ibsamuu hin dandeenye akka shoor keessaa hin ta'in akka mootummaan jedhu warra nama ajjeesu warra nama saamu warra shiftaa jedhee akka mootummaan ibsu akka hin taane kaayyoo isaanii fi wanni daggalatti isaan galche maal akka ta'e hawaasaaf ibsanidha. Kuni kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti yeroo garaagaraatti karaa miidiyaalee hawaasaa waan socho'aa turre argaa turree jirra. Waraanni kun uummatatti dhiyaatee marii garaagaraa gochaa akka jiru bakkeewwan garaagaraatti dhagaati turre kaayyoo isaanii yoo barsiisanidha kan argaa jirru. Yaadattoota mootummaan yeroo garaagaraatti sadarkaa paarlaamaatti illee humna kanaan shiftaa yookiin shoor keessaa jedhee waamee jira. Haa ta'uutii nuuni yeroo garaagaraatti akka ibsaa turan shiftaa miti warra kaayyoodhaaf bahee warra roorroo uummatarraa kaasuudhaaf bahee ka daggalatti gallee jiruuf immoo sababa karaa nagaa cufamee jiruuf ulaa karaa nagaa hundumaa cufee mootummaan humna Oromoo sagalee Oromoo jedhamu hundumaa ukkaamsee hiree kanatti kan nu galche mootummaa giddugaleessaati. Kanaaf as jirra malee kaayyoo qawweedhaan loluu illee hin qabnu ka jedhudha.